Obborummaa diinni Islaamaa barbaadachuu hanga garmaamaa isinillee yaa mu'mintoota barbaadatii itti haamaa. Obboleessa keenya Ismaa'eel nuubani viidiyoo Zarihuuniin ilaallee sakandii 10 itti ilaasan. Ini mul'ata amma. Eeyyeen in mul'ata. Artistii keenya jaalatamaaf kabajamaa Zarihuu Wadaajoo haala kanaan jira. Akkam jirta? Ni dhaga'ama? Nagaa baguma nu jiraatte ammas rabbi si haa fayyisu, rabbi si haa jiraachisu. Akka sila waliin turree dhageenyetti akka kaleen kee rakkoo godhatee biyya alaa dhattu nutti himanii rabbi si haa fayyisu siin jedhu ilmaan Oromoo amma nama 1,100 yeroodhaaf kunoo dhufanii jiru. Warri isaan illee dhufaatii jiru. Abshirii si waliin jirra. Ati abbaa keenya jala gariin obboleessa keenya barsiisaa keenya si jaallannaa si kabajnaa si waliin jirraa siin jedhu Oromoon kee. Hawaasa keenya tokkoffaa neetworkii beektu lammaffaa immoo inni iyyuu dubbachuudhaaf beektuudha. Dirqamaa miti amma kana wal cinquunis barbaachisaa miti. Warri boossanu piliis jalatti hin boo'inaa. Waan gochuu danda'u waan gochuu dandeenyu qabna gatii ta'eefi boo'ichaaf yeroon kennina. Dhageessanii haayaatii moo maal jettu? Intala baadiyyaa hin boo'inaa jala deemtanii. Carraa nu baasa gargaarsa addaa nu jalaa godha. Kanaaf taaf godhaa warra boo'u kana mi'uutu godhaa. Boo'uudhaaf carraan kennina. Boo'ichaa miti kan nu amma nu barbaachisu. Neetworkii baasee jira. Dubbachuu hin danda'u. Hedduu maaliif fituma inni dubbachuu danda'e immoo nu irra teenyee lakki dubbattu malee hin jennuuni. Kanaaf hundi keessaniyyuu Mudassir warra gargaaruu barbaanne warra jalatti boo'u. Piliis Mudassir namni mi'uutii si godhe ishee yeroo laayivii irraa ba'een si hiika. Kanaaf warri boossa warra bu'aan mi'uutii godhaa warri modii tala qabdan. Hin boo'inaa hacha hoggaa meeqa isinitti himaa jirra. Hin boo'inaa waan gochuu dandeenyu qabna. Namni boo'anuu fi namatu waan godhiniif Digalee utuu sitti himamin utuu adda gadi fidamee sitti agarsiifamin waa ta'eeti dhuguman boossa. Ayi maaliif nutti himne maaliif nu dhoksisan jettee boo'uu dandeessa. Kan ammoo Oromoo ayaallan nu jennee gad dhufne waan ta'eef boo'ichi tiktookii gubsiisuu yoo ta'e malee tiktookii cobsiistanii akka gargaarsa addaan cittu gochuu yoo ta'e malee waa tokko faayidaa nu hin qabu. Emoojii boo'ichaa hin ergina yoo boo'uu barbaadanis achitti bu'aa 5,000 qeerroo akka ta'e galtee abdiin qaba. Eegali galmeessi booddee si gaafanna. Amma gara gargaarsaatti galla ana akka Mubaarak Musammaatti ofii gootis waan gargaaru nan qaba. Aliisaabitis waan dubbattu dubbadhuuti sana booddee masii jabaadhaa gaa sa'aatii tokko itti qabna la sa'aatii tokko itti qabna. Tole mu beeki galatame fayyaanaa ta'e ani ammumaan hoggaan asitti ol seenu arge wallaahi hedduu galatoomii rabbiin nu haa fayyisu gaa wanni biraa kanatti jette kana caalaa wanni jaan hin jirtu. Boo'ichaa isin argina. Carraan isin harka jira. Artistii keessan gameessa keessan qabsaa'aa keessan osoo jiru yaallachuu fi bakka boo'ichaa san gammachuutti jijjiirrachuun isin harka jirti. Rabbiin isin haa gargaaru. Hawaasa keenya jabaadhaa. Osoo ganutti jirru qabsaa'aan gameessi kun akka nu biratti gargaarsa dhabaan hin miidhamne akka gartee jabaannee mudhii hidhannee waan nurraa eegamu goonu. Nutis waan dandeenyu godhuudhaaf qophiidha. Hedduu galatoomaa gaa Mubaarak kiyya ammuma dhagoo kiyya ammoo ganoo seenu tana ni rifadhe ogimmaati artistii Zarihuun ol baaftani. Yoo na dhagaa ta'e Zarihuun keenya hayyuu keenya qabsaawaa keenya si jaalanna si kabanya siin boonnaa rabbiin kaaliini si haa fayyisu rabbiin dandeettii qabu. Immoo si bira jirraa hawaasni keessiif jira. Si wajjin jirraa waan takka yaaddawin yoo guyyaan kee gaheen ala waan yaalamuu dandeessu osoo sabni kee jiru waan takka akkan taane ni beeytani abdattaas annis ni abdannaa hawaasa keenya irratti abdii qabna. Hanga dhumaatti akka hawaasni kee
si yaallatuuf bakka barbaachise biyya alaatti ka ergamtuudha kan dhagaa jirru. Biyya alaatii miti bakka fedhe yoo ta'e uummanni Oromoo kanan dadhabu si wajji akka jiru abdii guuturraa qabna. Kanaafuu irra caalatti immoo rabbiin dandeettii qabu si haa fayyisu. Rabbiin immoo guyyaa tokko biyya san keessatti Oromiyaa san keessatti umrii ta'e guutuu itti booyaa, itti hidhamaa, itti dararamaa, itti gubachaa jiraatte guyyaa ati Oromiyaa san keessatti gammaddu osoo rabbiin nu garsiisin rabbiin akka uumaa sin goone rabbi irraa abdii qabna. Kanumaan jechuu danda'a hayyoo keenya si jaalanna siin boonnaa nuuf jiraadhu umrii nu dheeradhu rabbiin dandeettii qabu si haa fayyisu hanganumaan ja'a obeeqii. Galatoon ulfaadhu kalas sila siyaada yoo fuune sa'aatiin isin hin gahu waan ta'eef daqiiqaa muraasaa sa'aatii tokkitti qabna waan ta'eef mee gara sagantaatti haseennu warri koomeentii irraa barreeffadhaa warri kaashaappiif zallee barbaadanis immoo kaashaappiif zallee masii qottoo seeniiti haala kaashaappiif zallee yoo qopheessitanii hin jirre ammuma qopheessuu dandeenya maaliif namni Zarihuun Wadaajoo jaallatu kumaatama miiliyoona si galee. Kanaafi ammuma fudhachuu dandeenya yoo isin qopheessanii hin jirre. Ammuma sanatti fudhachuu dandeenya. Masii kottu seen. Akkaawuntii Itoophiyaa Zarihuun Wadaajoo Nigdi Baankii kunoo maxxanfamaa jira. Jabaadhaa. Ayyee Iskindar maal jetti? Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan nagaa malmaanayya. Nagaa alhamdulillah. Nagaa maaltu jira kasilaa asitti keenyaa dhukkubsataa jira. Silaa wanni godhan hin jirtu wanni boo'insi as jala deemee boo'uun waa faayidaan qabu osoo jiranii wal gargaaruudha malee gaafa du'anii beeytaa kan boo'ame osoo hin gargaarratiin yoo du'ee boo'ama malee kanuman lafaa kamee boo'amu waan hin jirre. Dhugaadha. Kaartoon asirra walii kaanii boo'icha walii wanni godhuntu waan faayidaan qabne na fakkaata gama akka kiyyattan walii boo'uun kiisha keetii yoo baatee obboleessa keetii boo'icha irra wayya boo'ichi san ijeetiin addan ni beeyta akka kiyyatti. Galatoon. Kiisha kee qaqqabattee yooni boo'ichi keessan Ismaa'il yoo dalage viidiyoo bani. boo'ichuun san. Dhugaadha. Saniifuu namni tokko asirra taa'eetuma naguma boo'uun maanaa takka hin qabu wanni isin jiru jabaatu mubaarak kiyya akkanuma rabbiin gartee waliin si adeemu jabaatu wallahi bakka hedduttiin si harkaa jira rabbiin umrii si adeereessu. Galatoon. Mul'ata hawaasa keenya kabajamoo namoonni kuma dhibbi tokko ilaalaa jirtanu kunooti artist Zarihuun Wadaajoo haala kanaan jira kalee lama fiiltoo jechuun baay'ee jabaata nama dhukkuba kalee doolaara 100 nin galchaa jettee Kadir galatoome ulfaadhu rabbi sirraa jaallatu eegalaa isin waadaa keessan galuu guyyaa lama keessatti waadaa guuttachuu qabdu maaliif haala dhukkuba isaatiyyuu nutti sardee jira jechuudha. Akki nu sardamne dhukkuba kalee lama bakkatti dhabuu jechuun baay'ee jabaata. Kalee kana gaa ilmaan Oromoo akka nageetti namni sadii wayii kaleen kenninaa yoo kaleen keenya nagaa ta'e jedhanii gara mana yaalaa deeman natti fakkaata. Akkasii miti Ismaa'il. Namni sadii wayii kaleen kennina kan jedhan argamaniiru jechuudha gaheen ture sila. Kanaaf namni kalee iyyuu baasee kennaa jira. Tu'anaatiin an kennaa qofatu hin ta'in tujarri lubbuun jiranuu jabeeffachuun barbaachisaadha. Ergasii bira dhaabanneen jajjabeessine amma immoo yeroo inni qubee jedhu calluma jennee ilaaluun barbaachisaa miti waan ta'eef obboleewwan keenya akkuma kaleessa dheengaddaa waan qabdanuun bira dhaabannaa ani akka Mubaarak Musammaatti yoo rabbi jedhe guyyaa borii waraqaa koo bakka sagantaan jirutti waraqaa koo qabadheen dhiyaadha. Artist Zarihuun Wadaajoo rabbi si haa fayyisu barii 50 Itoophiyaa hadhuma si dabarsaa bor akka inni si bira ga'u abdiin qaba. Qeerroo galmeeffadhu barii 50. Allahu akbar. Neetworkii buusaa jira. Mubaarak wallahi rabbi si Neetworkii buusaa jira. Wooma sirraa argannu barii 50 Itoophiyaa obboleessa kootiif nan gumaacha isinillee eegalaa ga'a. Qeerroo galmeessee kan ga'u. Jabaadhaa. Mubaarak akkaawuntiin tanuma asirra amma maxxansan tanaa miti. Akkaawuntii kun koomeentii irratti maxxansaa jira. Harkee jira koppii irraa godhadhee jira. Akkasii jajjabaadhaa namuu waan qabuun akka hirmaatu wal hirmaachisuun gaariidha. Osoo jiranii walii hirmachuu gaariidha malee gaafa du'a wal boo'uun maanaa nuun qabu. Faayidaa tokko. Jajjabaadhaa kalaas nutillee waan qabnurraa ni neeyinaaf inshaallah. Jabaadhaa gaa.
hawaasa keenya jabaadhaa. waan qabnu raanii nayina mubeeqi jabaadha waan qabnu raanii nayina badheetin isinitti nas deebi abshir ayye galatoomi ayye warri komentii irratti nu barreessa obboleessi keenya qeerroon galmeessaa jira hatattamaani kookeet birrii 10,000 naaf galmeessii jettee kookeet jabaanni galmeessuu qofa sun taane anumarraa kaasee anamma dabarsuu jedhanii akkaataa dhabaa jira bilbileen dabarsaa fi ammuma isinis immoo jajjabaatanii dabarsuudha. Masii ma konnekshinii si didee. Ittika tafarii yoo dhufte jiraate lakkoofsa saddeet nu barreessi. Masii asirra taa'uun kennu gargaara. Hello. Mansuur dhufeera natti fakkaata meeree Mansuur. Mansuur thank you. Waadaa isaa eeggatee dhufee jira. Masii harkisaan jira hindi dee masii mee garsiira naa seenuu yaalime. Mansuur welcome baga nagaan dhufte. Ayye. Guys hundi keessan iyyuu share godhaa taap godhaa waan qabnu wal bira haa dhaabannu. Assalamu alaikum Mansour. Baga dhufte. Mee warroonni sila share soogolii bakka takka namni baay'een dhufee bareeda. Warri akkaawuntii jiraatanu sinii maxxanfamaa jira. Komentii keessan ilaalaan jira. Akkaawuntii sinii maxxanfamaa jira. Birrii 50 dabarsiisu. Birrii 50 dabarsiisu WhatsApp si erga. Amma si erga. Jawaadame. Jawaada barreessa akkaawuntii komentii irra jira. Screenshot godhatanii galchitanii waraqaa ittiin galchitan gara isin ittiin nu ergitan isinitti himna. Kanaafi nu jajjabaadhaa akkaawuntii fudhadhaa. Artist Zariihuu Wadaajoo jechuun dhugaa rabbii dubbachuudhaafi walleessaa ammas barbaadan irra deebiinsinii banaa jabaadhaame. Ismail nagachi jira mube. Eenyu? Usmaantuu lama. Ismail Zariihuu bira jiru. Gastii akkasiif na beelaata. Lakkoofsa saddeet naa barreessi. Gastii guutanii jiru. Oromoo Queen Doolaara. Doolaara dhibba tokko. Oromoo Queen $100. Barreeffadhu akka kaashaappii argannutti masiituu argadhe masii yoo danda'ame nu seeni. Masii yoo danda'ame nu seeni. Argadheera masii galas. Masiin nan galcha maaliifi akkaataa kaashaappii nutti himtu yoo dhabame garuma keenyaan maxxansina. Nama ijoollee waan. Ismaa'il lakkoofsa saddeet barreessi. Masii keenya meemee akkaataa dhukkuba Zariihunii fi nama 100,000 jira waan ta'eef akkasitti sheera godhannu akkaataa dhukkuba isaatii fi jalqaba irratti wanti si gaafadhu zallee qopheessiteetta kaashaappii qophaa'eera gara keessaniin. Nu biraan hin qophoofne asuma irratti nama barbaanne jenneera nama isin beektan. Oromoo koo warri Ameerikaa jirtan USA jirtanu nam tokko namni jaallattoonni fi dinqisiifattoonni Zariihun Wadaajoo innis nu lagaa jira waan ta'eef nam tokko namni asirra teessanii sa'aatii tokko qofa tafa waan ta'eef sa'aatii tokkoon kana kaashaappii kiyyaa zallee kiyya nan kennaa irratti walitti qabadhaa yeroo yerootti immoo dhufee hagas geera nan jedha warri jettanu lakkoofsa saddeet I am here kooy namoo hin galfadha. Yoo inni nuu kenne nama nu kennudha. Nama hin beekudha. Jabaadhaa gaa obboleewwan keenya warra jala jirtan barreessaa waadaa galaati. Zallee isiniif finna. Isa kaan immoo finneerra sila akkaawuntii Itoophiyaa finneerra warra akkaawuntii Itoophiyaa maxxansaa jirtan jabaadhaa barreessaa.
Des ergeen jira des garuu dandeenye yoo haalli si mijate seeniti kaashaappii kee nuu kenni hadha qofa irratti walitti qabannaa kan boriistis nama barbaadanna. Usmaa'il lakkoofsa saddeet barreeffadhatis. Okay, akkam jirtu hundi keessan. Fayyaa. I don't know. Malte malu. Jadi wadajo. Malte. Jadi wadajo malte. Jadi wadajo inni kubbaa jira kalee taalama kuno masii si feertu. Masii ibsi. Haala jiru ibsinaan jettanii turtanii egaa karaa sooshaal miidiyaa kiyyaan karaa feesbuukiin barreeffama. Ero, wako. Zarihuun erga dhukkubsate. Bilbila tunatti. Operation jabata soso. Des nuu kennuu dandeessaa? Yeah, sini barreessuun da kaashaappii koo. Ayye galatoomi nu barreessi komentii jalatti nus qabannee nama kenninaa galatoomi kaashaappii shaasheenii fi roziin tokko numni laata kaashaappii kana silaatuu nu maxxansitanii nu maxxansi al tokko achirraa qabannee yin immoo maxxansuu eegallaa. Ibsitee kaatee miti masiin? Hin ibsine nama hedduu gaafataa jira masii nu ibsimee uummata. Masii maaltu jira ilaaluu nu ibsi. Mubee. Aye. Inna gaama. Maayilli wanti guddaan yaa'u Zarihuun Wadaajoo artistii Itoophiyaati. Namoonni baay'een afaan kana kan hin dhageenyes gatii jiranuuf afaan Amaaraatiinis ibsuun hin barbaachisa. Inni nama sabuma Itoophiyaa waan ta'eef ምንድነው kan jedhu komentiin jira. በተለይ ቶሎ አበገለሙ ነቢ ባየን እንፋ አንድ ደቂቃ እድሉ ይሰጠኝና ምን እያሰባሰብን እንደሆነ ምን ላይ እንደሆን አማርኛ ቋንቋ ኦሮምኛ ለማይሰሙ ቤተሰብ ብናሳውቅ ጥሩ ነው ከተፈቀደ። አይብሰም እንግዲህ ዘሪሁን ወዳጆ በኢትዮጵያ አርት ላይ ትልቅ ድርሻ ያለው ወዳጅ ነው። ቤተሰባችን ነው። Jarri nu abaartii malee waan nu eebbistulee hin qabdu. Kajaraa kana sootti dhibbatu illee baatani. Abaara jiranii barammoo yegaallaa beeknu yaaluun kun basine ture. Wanti jarri nu gargaaran kun nyaanni nu haa ba'u. Hin jirraa kan jiru nu gargaaran. Dhiifama Mansuure maaliif beeyta? Nu fayyaduu hin danda'an. Dhiifama Mansuure maaliif beeyta? Nu fayyaduu hin danda'an. Kan keetiidha. Kan Mansuure Galiin ba'a. Na deebisi. Kunooti shaasheen isinii barreessaa jirti. Namoonni biraas shaashee gargaaraa tiraak maal jedha ingiliffa kana anaan waliin beeknu beektu xalaata. Jabaadhaa taaptaaf godhaa warri waa doolaaraan waadaan seenaa turtan kunoo shaashee obboleettiin keenya tiraak teeknikaal jedhanitti fakkaata. Haa ta'u akkuma ta'etti dubbiseen jiraadhaa fi komentii irraa fudhattanii shaashee isinii maxxansaa jirti. Shaashoo Abiraan barree maxxansii jabaadhaati. Walirra maxxansii akkasitti kaashaappii irra nu galchitanii galchineera jettu kun obboleessi keenya as jira nu himaa jechuudha sagalee fi sangalli. Kanaaf jabaadhaa gaa. Ismaa'il na galchimee jedha kun. Si galchee Ismaa'il. Jabaadhaa gaayis namni kuma 800 kun taap godhaa sheer godhaa nu jabaadhaa. Suuraa Zarihuun tokkos nama tasaa. Qeerroo Aliyyi isin buusaan isin deebisa gashi. Ati galmee kennaa qeerroo. Isin buusaan isin deebisa. Dabalee laali. Masalatiin galchuu qaba gadi deefi. Yeroo barbaaddetti isin buuseen nama bakka keessan buusaa. Yeroo kaan immoo isin hin galchaa jechuudha.
لكن أنك منصور سجلت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منصور لكوسا دي بريسي بي ولين جبادة لكوسا دي بريسي بي غلطهم بكلش غلطهم. نمني كاونتي متساجرو كاشابينو متساجرو شاشيدا نمني مو هاوينس نمني دوديغا كاونتي كم برايور بي نويغا يواني برا ما كتيرو بي تيغا بدمانو دو مكين جوان تيف نويغا نمني دولا كسين غسير كتيرتا نمبيغا مي ركو غبو غسير سيني دبيسوستي وامبر باني كو تشولان دينيا كنوتي وبوليسكينيا اسماعيل بيفا جيفتي تي موري كننو مسالات جيفتي تبعتو نندسو سن أكم منصور rakkoo qabu masii bira galuu dandeenyaan nuyi PayPal accountiin kenninaa fi PayPalii sanaan deemee doolaaraan akka inni isaa kaffalamu gochuu hin dandeenya rakkoon qabu. Tole warri giiftii keessaa qabdan immoo kunoo masiirratti erguu dandeessu. Masiirratti ergitanii masiin immoo keessaa baaftee gara akkaawuntiisaatti deebiftii jechuudha. Warri giiftiidhaan kennuu barbaadan. Baabura lama baabura tokko kennamee yoo baabura tokko gatii qaba. Mana masii tuttanii masii profaayilii fi tuttanii warri giiftii keessaa qabdanu giiftitti achi darba warri kaan immoo gargaarsa maallaqa guddaa nu gaafata. Kalee lama jijjiirra jechuun hin jabaata. Kaleen illee kaleen akkamii argameera moo akkamii itti qaagacheera ture. isa sini ibsutti ture itti qaanis dhufee jira Mubaarak. Walumaan nu ibsa kalas itti qaa wajjin akkaataa isaa nu ibsa. Ayyeessoo giiftii warri qabdan itti qaa galchuu dandeessaa eenyutu nu ba'uu danda'a? Mubaarak Ismaa'eel